Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokko. Ameen. Seenaa Qulqulluu Yohaannis Abbaa Wangeelaa. Duuka bu'aan lallaba Wangeelaa Qulqulluu Yohaannis Galiilatti dhalate. Kutaan naannawa biyya Galiilaa, tulluu Qarmeloosii fi galaana guddichaan qabee yookiin naanna'ee hanga gaara Libaanoositti qabatee kutaa kaaba Israa'el kan turedha. Uummanni naanna'aa sana jiraatan Ayhuudota amantaa isaaniitti cimaa turanidha. Haati duuka bu'aa Qulqulluu Yohaannis Maariyaam yoo jedhamtu, isheenis qulqulloota dubartootaa 36 Gooftaan filate keessaa ishee tokkodha. Qulqulloonni dubartoonni 36 kunniin maatii Gooftaa Yesuus Kiristoos filate keessaa tokko yoo ta'an, duuka bu'oota Gooftaallee lallaba Wangeelatti jabeessaa fi gargaaraa kan turanidha. Abbaan duuka bu'aa Qulqulluu Yohaannis Zabdiyoos jedhama. Seera Ayhuudotaa fi haala bartee isaaniitiin daa'imni tokko yommuu dhalatu kennaa Waaqayyo irraa dhufe ta'uu waan amananiif, eebba Waaqayyo irraa dhufe ta'uu isaa waan beekaniif ifatti daa'ima dhalate kanaaf maqaa moggaasuuf turan. Kana irraa kan ka'e gara mana kittaanatti geessanii maqaa Yohaannis jedhamu baasaniif. Yohaannis jecha Yehewaan jedhamu irraa kan fudhatame yoo ta'u, hiikni isaas immoo eebba Waaqayyo irraa argame yookiin gammachuu jechuudha. Qulqulluu Yohaannis duuka bu'oota keessaa guyyaa Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos fannifamuuf yeroo qabamu irraa jalqabee amma yeroo Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos fannifameetti duukaa kan bu'edha. Keessattuu Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhiphuu fannoo irratti arge yaadachuudhaan hanga dhuma umurii isaatti gaddaa fi boo'ichaan umurii isaa kan xumuredha. Hojii duuka bu'ummaatiif yommuu waamamu duuka bu'oota keessaa inni dargaggeessa ture. Hojii duuka bu'ummaaf osoo waamamin dura abbaa isaa fi obboleessa isaa waliin galaana irratti qurxummii qabuudhaan jiraachaa kan turanidha. Duuka bu'aan Qulqulluu Yohaannis erga lallabbii Wangeelaa jalqabee booda bara tajaajilummaa isaa keessatti hojiilee gurguddoo baay'ee hojjetee wareegamummaa kan argatedha. Hojiiwwan duuka bu'aa Qulqulluu Yohaannis kana akkaataa armaan gadii kanatti kan ilaalludha. Qulqulluu Yohaannisii fi haadha Gooftaa keenya dubaroo Maariyaam. Lallabaan Wangeelaa kan ta'e Qulqulluu Yohaannis duuka bu'aanii guyyaa dhumaa murtii kan jedhame guyyaa jimaatatti abdii uummata kiristaanota hundaa kan taate haadha keenya dubaroo Maariyaam Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos irraa adaraa yookiin imaanadhaan kan fudhatedha. Kanas Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos fannoo irratti fannifame yommuu jiru, ilaa mucaa kee, ilaa haadha kee jedhee Qulqulluu Yohaannisiif kan kennedha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 19 lakkoofsa 26. Haati keenya qulqulleettiin dubaroo Maariyaam Qulqulluu Yohaannis wajjiniin erga waggoota 15 jiraatte booda dhaloota Kiristoos booda bara araaraa 49tti ni boqotte. Kana booda isheen akkuma ilma ishee Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos du'aa ka'etti isheenis du'aa kaatee kabajaan gara samiitti ol baateerti. Qulqulluu Yohaannis abbaan Wangeelaas haadha keenya dubaroo Maariyaam imaanaa Kiristoos irraa fudhatee hanga dhumaatti eegeera. Qulqulluu Yohaannisii fi fakkii Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos. Fayyisaan addunyaa Yesuus Kiristoos bara fannifametti mootii Roomaa kan ture Xibaariyoos Qeesaar jedhama. Mootichi Xibaariyoos Qeesaar ilma dhukkubsatu qaba ture. Yeroo garaagaraa namoota garaagaraa kan dhukkubsataniif rakkoo adda addaatiin kan qabaman Yesuus Kiristoos akka fayyisu ni dhagahaa ture. Akkasumas xalayaa Phiilaaxoosiif barreesseef irraa deebi'ee ilaaluudhaan hojiin inni hojjechaa ture ni qalbeeffata ture. Kanarraa kan ka'e laphee isaatti fayyina Yesuus Kiristoos kennu waan amaneef eenyutu ilma koo kanaa awwaalcha boolla nama milkaa'aa sana bira geessee naaf dhungachiisa jedhee yaada ture. Kana booda guyyaa tokko ilma isaa awwaala Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos dhungachiisuudhaaf yeroo deeman innis guutumaan guututti ni fayye. Fayyuu ilma isaa kan argee mootichi Xibaariyoos Qeesaar baay'ee gammade. Yeruma sana jaalala Waaqayyoof qabu ibsuudhaaf fi fakkii Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kaasuudhaaf nama fakkii kaasuu yommuu barbaadu duuka bu'aa Waaqayyoo kan ta'e amma fannootti duukaa kan bu'e Qulqulluu Yohaannisiin argatee waa'ee isaa sirriitti erga hubatee booda akka haala gaariidhaan fakkii Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kaasuuf gaafate. Dubbii kanarratti erga olii galanii booda Qulqulluu Yohaannis Waaqayyo Yesuus Kiristoos
guyyaa jimaataa fannoo irratti akka turetti taasisee kaase. Fakkii qulqulluu Yohaannis kaasee akkas jedhee Yohaannisitti dubbate. Jaallee koo Yohaannis, Ayihuudonni guyyaa jimaataa Yerusaalemitti qullaa koo akka na fannisan atis lammaffaa Roomatti qullaa koo na fanniste jedhee afaaniin itti dubbate. Kana booda kalameedaa yookiinis immoo uffata maratamuu itti godhee kaase. Kanarraa ka'uun yeroo sanaa kaasee hanga ammaatti fakkii gooftaa keenyaa haala Yohaannis kaaseen kaafama. Jaalala isaarraa kan ka'e qulqulluun Yohaannis fakkii gooftaa keenyaa yommuu dhungatutti sa'aatii tokkoo fi qulqulluun Yohaannis fakkii gooftaa keenya Yesuus Kiristoos wajjin walitti maxxanee ture. Kanarraatii kan hubannu fakkii fannoodhaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos yeroo jalqabaatiif kan kaasee duukaa bu'aa qulqulluu Yohaannis ta'uu isaadha. Lallabuu wangeelaa fi hojii wareegamummaa qulqulluu Yohaannis. Lallabaan wangeelaa qulqulluu Yohaannis erga haati keenya qulqulleettiin dubaroo Maariyaam boqottee booda gara biyya Eeshiyaa xiqqittiitti deemuudhaan barsiisee jira. Bara sanatti giddugala baha Awurooppaa karaa nama geessu irratti magaalota dhaabbatan keessa naanna'uudhaan mana qulqullummaa hundeessuu fi phaaphaasota muuduudhaan hojii guddaa hojjeteera. Hojii kana ilaaluudhaan uummanni waaqolii tolfama waaqeffatan isa balleessuudhaaf irratti marii gaggeessanii mootii biyya sanaatti isa himatan. Bara sanatti gara jabinaan kan beekame mooticha Dimxiyaanos fuulduratti murtiidhaaf dhiyeessan. Dimxiyaanos dhaloota Kiristoosiin booda bara 81 mooticha Roomaa Qeesaar kan turedha. Mootichi kun bara mootummaa isaatti yeroo jalqabaa barumsa fi qarooma nama jaallatu ture. Yeroo kanatti mootichi kun wal jaallachuu fi wal danda'uu uummata isaatiif ni dursa ture. Akkasumas uummanni kiristaanaa tasgabbii fi gammachuudhaan jiraachaa turan. Waaqayyo galateeffachuudhaaf kan isaan rakkisus hin turre. Mootichi Dimxiyaanos uummata haala gaariidhaan erga bulchaa ture booda amalli isaa guutumaan guututti yeroo booda jijjiiramuu irraa kan ka'e kiristaanota kan jibbuu fi ofii isaa akka waaqatti kan of ilaalu ture. Gooftaa fi Waaqni keessaan ana jechuudhaan uummanni akka isaaf jilbiffatan gochuu jalqabe. Kan isaaf jilbiffatu seera mootichaa kan eege yommuu ta'u, kan hin jilbiffanneef immoo seera mootichaa waan cabseef itti murtaa'aa ture. Seera kana baasuudhaan uummanni akka isaaf jilbiffatu gochaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosin warra amanan irratti immoo gidiraa guddaan akka itti dhufu ta'eera. Kanumarraa kan ka'e duukaa bu'aan qulqulluu Yohaannis Kiristoosin waan lallabuuf mooticha Dimxiyaanos duratti ija jibbaan ilaalamutti eegale. Amalli mooticha Dimxiyaanos akka jijjiiramu sababa kan ta'ee fi dursaa loltootaa kan ta'e Amxooniyoos Saaturniiw kan jedhamu waan isa ganeefidha. Kanarraa kan ka'e mootichi Dimxiyaanos aarii fi yaada garaagaraatiin hojii hamaa hojjechuu eegale. Sababaa fi yeroo kana kan eeggachaa turanii gara jaboonni yookiin immoo aramanoonni kanatti fayyadamuudhaan kiristaanota miidhuu jalqaban. Dimxiyaanosis ilaalcha kiristaanotaaf qabu gara jabummaatti jijjiire. Dimxiyaanos mootota darban irraa kan adda isa godhu keessaa tokko nama badiin itti murtaa'e tokko biyyaa ba'ee akka jiraatu itti murteessa ture. Lallabaan wangeelaa qulqulluu Yohaannis mooticha Dimxiyaanosii fi waaqa tolfamaa isaatiif hin jilbiifadhu waan jedheef biyya sana keessaa akka ari'atamu taasifame. Innis Dimxiyaanos fuulduratti yommuu dhiyaate bishaan daffe keessa kaa'amuudhaan dhiphuu guddaan isarra gahee ture. Sana booda odola Fiixumoo jedhamtu isaaf bitamaa ta'ee hidhamee akka jiraatu itti murteesse. Garuu bara dhaloota Kiristoos booda bara 96 Dimxiyaanos erga du'ee waggaa 7 booda odola Fiixumootti gadhiifamee deebi'e. Amma immoo hojii duukaa bu'aan qulqulluun Yohaannis kun hojjete keessaa isa guddaa kan ta'e wangeela Yohaannisiin ilaalla. Qulqulluun Yohaannis kitaaba kakuu haaraa keessaa kitaaba 5 qaba. Isaan keessaa yeroo jalqabaatii fi galaana Eeshiyaatti naannawa argamutti odola Fiixumootti yommuu deebi'u kan barreesse yommuu ta'u, wangeelli kun wangeela Yohaannis jedhamee waamama. Ergaan guddaan kitaaba kanaa Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyoo tokkicha akka ta'ee fi maqaa kanattis maqaa isaattis amanee jiruu bara baraa akka argatamu kan mul'isudha.
Wangeelli Yohaannis wangeela jiran keessaa dhuma irra kan barraa'edha. Tartiibonni wangeelonni arfan ittiin barraa'an yoo ilaalle jalqaba irratti wangeela Maarqos, itti aansee Maatiyos, achi booda Luqaas, booda immoo wangeela Yohaannisitu barreeffame. Qulqulluun Yohaannis wangeela Yohaannisitti dabalataan ergaa Yohaannis tokkoffaa, lammaffaa fi sadaffaallee barreesseera. Qabiyyeewwanii fi dhaamsi ergaawwanii qulqulluu Yohaannis kana keessa jiran tokkoffaa irratti Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyoo isa dhugaa cubbuu addunyaa kanaa balleessuuf dhufee fi Waaqayyo jaalala ta'uu, akkasumas nutis akkuma Kiristoos nu jaallatetti walii keenya jaallachuu akka qabnu kan nuuf ibsudha. Duukaa bu'aan qulqulluu Yohaannis macaafni kakuu haaraa 5ffaa inni barreessee mul'ata Yohaannis akka itti aanee jirutti ilaalla. Magaalaan Efesoon bara Roomaatti bittaa Eshiyaa jala turte. Efesoon kutaa dhiyaa Esiyaa xinnittii Koyistar iddoo galaanni Meeditiraaniyaanii walitti makamuu magaalaa odola irratti hundooftedha. Kaabaan Yaarmonees kibbaa lagoota Mendere jedhamtu daangessan garuu yeroo dheeraa booda lagni Koyistar kuufama biyyoo harame guddaa waan uumeef magaalattii odolatti ni cufe. Kanarraa kan ka'ee magaalattiin odola kan hin qabne taate. Rakkoon kun yeroo irra gaheeyyuu guddina magaalattiin dhowwine ture. Bulchiinsa magaalaa Roomaa xiqqittii Esiyaa tajaajiltee turte. Awurooppaadhaa gara Esiyaa karaa guddaa kan ta'e irratti waan hundoofteef baay'inaan uummanni iddoo garaagaraadhaa dhufuu kan keessa darbu waan ta'eef lakkoofsa uummataa baay'eellee kan of keessaa qabdudha. Magaalaan Efesoon magaalaa odolaa qofa osoo hin taane iddoo waaqeffannaas turte. Maqaan Efesoon jedhamu kan argame biyya sana keessa kan jiraachaa turan maqaa bulchaa biyya sanaa irraati. Magaalaan Efesoon erga hundeessee booda maqaa isaatiin akka waamamtu kan godhee mooticha biyya sana bulchitu ture. Arxeemsi kan jedhamtu intala durbaa tokko qaba ture. Intalli isaa kunis kan baay'ee bareedduu waan taateef bareedina isheetiin of tuuluu waan eegalteef namoota ishee fuudhuuf gaafatan hundumaa sababa garaagaraa kaastee ni diddu ture. Sababni isheen kaastus qabeenya, bareedina, jabina nama sanaa, gosaa fi sanyii, seenaa jabina humna nama sanaa fi kan kana fakkaatan ulaagaa taasistee namoota ishee fuudhuuf dhufan ni tuffatti ture. Egaa isheen sababa kana waan baay'istuuf namni ishee fuudhu tokkoyyuu ni dhabame. Yeroo dheeraa haala kanaan odoo jiraattu booda irratti Qorneeliyoos jedhamee kan waamamu hojii xonqolaatiin hojii seexanaa kan hojjetu yookiin hojjechuudhaan kan beekame tokko ishee fuudhuuf gaafate. Arxeemsi garuu akkas jettee deebifteef, gosa moototaatii miti yookiis immoo ati qabeenya tokkoyyuu hin qabdu, akkamitti na jiraachisuudhaaf na gaafatte jetteen. Innis akkana jedhee itti dubbate. Iccitii guddaan ati barbaaddu kabajamuu fi sodaatamuudha miti. Rakkoo hin qabu. Ani bareedina keetiin akka jaalatamtuu fi kabajamtu akkasumas immoo akka waaqeffatamtu namoota biratti sin taasisa jedheen. Arxeemisis kabaja sobaa fi dubbii sobaa caalmatti waan jaalattuuf Qorneeliyoosin walii galtee kana boodas akka isatti heerumtu murteessite. Qorneeliyoosis Arxeemsi isatti heerumuudhaaf waan tole jettee fi hojii xonqolaa isaatiin seexana waliin walii galuudhaan akka isheen kabajamtuu fi waaqeffatamtu ishee taasise. Qorneeliyoos iddoo uummanni walitti qabamutti hojii seexanaa yookiin xonqolaa argisiisuudhaan uummata walitti qabamee ture iddoo kanatti hafuura xuraawaa waamuudhaan uummata waaqa isaa hin beekne waaqeffachiisuu jalqabe. Guyyaa tokko hafuura xuraawaa waamee Arxeemsiif jilbiifadhaa, kan hin jilbiifanneef yoo jiraate qabeenyi fi ijoolleen isaa jalaa dhumu jedhee labsii baase. Barreeffamas gogaa irratti barreessee isaaniif kenne. Kana booda uummanni walitti qabamee hafuurri xuraawaan kun akka barreeffamu kana qilleensarraa yookiin immoo samiirraa akka bu'eetti akka bittinsan hafuura xuraawaa kanatti hime. Barreeffamichas qilleensa gubbaatti bittinse. Kana kan ilaalee uummanni Efesoon Arxeemsi samiirraa akka buute waan itti fakkaateef isheedhaaf jilbiifachuu fi waaqeffachuu jalqaban. Jilbiifachaa fi waaqeffachaa erga turanii booda Arxeemsi ni duute. Kana boodas fakkii ishee bocanii maqaa isheetiin mana waaqeffannaa ijaaranii waaqeffachuutti fufan. Mana waaqolii tolfamaa addunyaa kana irra turan irraa baay'ee kan nama dinqisiisu ture.
mana waaqolii tolfamaa kan hojjetanii mootota Faarsi kan turan yoo ta'an mana waaqolii tolfamaa Arxeemsi kana ijaaruudhaaf waggoota 120 itti fudhate. Yeroo sana osoo Kiristoos hin dhalatin dura waggaa 350 ture. Efesoon keessatti manni waaqolii tolfamaa kan tulluu Tsiyoon irraa gara kaabatti lafa diriiraa irratti kan argamu kan ijaaramedha. Manni waaqeffannaa Arxeemsi kan nama ajaa'ibu yoo ta'u, dallaatti naannawa bal'ina qabatee haala armaan gadiittiin ibsama. Bal'inni dallaa isaa 1230 meetira iskuweerii, bal'inni keessa isaa 73 meetira iskuweeraa, dheerinni gamoo isaa 133 meetiraa fi dheerinni dallaa isaa 49 meetira yoo ta'u, baaxiin isaa kanarraa hojjetame dhagaa dheerinni isaa 18.3 meetira dheeraturraayi. Utubaa dhagaa irraa hojjetame 127 qaba. Naannawa ijaarsa gamoo fi waaqa tolfamaa kanatti namoonni fakkii Arxeemsi tolchanii yookiin immoo qopheessan gurgurachuudhaaf qabeenya baay'ee irraatii argachuudhaaf achitti ni daldalu turan. Guyyaa ayyaana waaqa tolfamaa kanaafis sirba, dhiichisa, diraamaa, fakkii fi wantoota kan kana fakkaatan qopheessuudhaan ayyaana kana ni kabaju turan. Lallabaan Wangeelaa Qulqulluu Yohaannis boqonnaa haadha keenya dubaroo Maariyaam booda akkuma armaan dura ilaalletti gara Efesoonitti deemuudhaan yommuu barsiisuu waa'ee Arxeemsi waaqa miti nama malee jechuudhaan lallabuu eegale. Yeroo kanatti warroonni fakkii waaqa tolfamaa yookiin immoo fakkii Arxeemsi hojjetanii gurguratan ishee waaqeffatanis Qulqulluu Yohaannis irratti jibba guddaadhaan ka'uudhaan barumsa isaa irraa kan ka'e akkuma barreeffama darbe irratti ilaallee Dimxiyaanos mooticha fuulduratti dhiyeessanii isa himatan. Mootichi Dimxiyaanosis Qulqulluu Yohaannisin qabee barmeelii sibiilaa guddaatti bishaan daffaadhaan akka affeelamu erga taasisee booda gara odola Fiiximootti hidhamee akka jiraatu itti murteesse. Odolli Fiiximoo jedhamtu yeroo ammaa biyya Turkii jedhamti. Biyya Turkii kana keessatti 40 maayilii gara kibbaatti, 50 maayilii gara galaana Eeshiyaatti dhiyaattee kan argamtudha. Odolli kun bal'ina 34 kiiloomeetira iskuweerii kan qabu yoo ta'u, yeroo ammaa kana uummata 3,000 ga'uutu irra jiraata. Roomaatti namni waaqa tolfamaaf hin jilbeeffannee akka gara odola kanaatti baqatu godhama yookiin taasifamu ture. Qulqulluun Yohaannis waaqolii tolfamaa fi waan hin jilbeeffanneef gara odola kanaatti baqatee akka hidhamu ta'ee waggaa 7 fi holqa dhiphoo keessa taa'ee mul'ata Yohaannis kana kan hanga har'aatti baay'ee nama ajaa'ibu argee kan nuuf barreessedha. Kitaabni mul'ata Yohaannis kaayyoon isaa inni guddaan jireenya qulqullummaa wareegamaa fi jireenya samii kan ibsudha. Qulqulluun Yohaannis odola Fiiximootti erga hidhamee booda Dimxiyaanos ni du'e. Dhuma irratti ofii keessan wal jaalladhaa, kuni ajaja gooftaa keenya Yesuus Kiristoosidha jedhee barsiisuu jalqabe. Umriin isaa gara dullumaa erga dhufee booda Waaqayyo waadaa galee fi akka inni du'a hin argine ta'ee jira. Kana booda du'a kan hin argine akkuma Eeliyaasii fi Henookitti gara samiitti kan ol fudhatamedha. Duuka bu'oota isaa gara alaatti gadi baasee ofii isaatii gara keessatti ol deebi'ee Qulqulluu Yohaannis ni dhabame. Duuka bu'oonni yookiin bartoonni isaa yeroo bakka deemanii deebi'an ulee inni ittiin dhadhaabbatuu fi kitaabolee qulqullaa'oo inni barreesse malee homaa hin arganne. Kanaaf Qulqulluu Yohaannis ni dhabame. Egaa hojii Waaqayyootiif maal dubbanna ree? Qulqulloonni abboonni keenya balbala fayyinaa argachuuf wareegamummaa lubbuu isaanii raawwatanii dursee isaan wajjiniin kan ta'e Waaqayyo nama dhumaattis isaaniin gargar hin baane waan ta'eef wareegamummaa fi kabaja guddaadhaan jireenya isaanii xumuraniiru. ሰላም ለዮሐንስ ዘተለዓለ መጠኑ በነሲያ ጸጋ ወክብር እንተ ኢትሁበት ለካልአኑ ዘሥጋ ወደም እንዘውእቱ አኮኑ አመ ሰአሞ በአፉሁ ወአመ አርፈቆ በሂጸኑ ለኢሳተ መለኮት መፍሬህ እውእየ በርእስኑ Eebbi Qulqulluu Yohaannis hunduma keenya irra haa bulu. Kakaasee kan nu eegalchiisee kan nu xumursiise Waaqayyo keenyaaf galanni haa ta'u hamma bara baraatti. Amiin.